Sidunan dubbiin nama gurguti. Wiitu horii gara laafo sidunan dubbiin nama gurguti. Ani sarraatanyaa qaba. Jaarsa akkana jiraachisanii astamiraachwaallo aqaaxilaachuwaallo maan mitti aqaaxiloo akkuma tuun ari'amte ari'amuu dandeetti waan ta'eef taragaaggayyariin isillee itti o'aarasni galee jaartiitti arragaaggayi namarraa afaan qabi nama afaan sirraa qabatu didee mootuu mokketti naqi minim ayaamatu bultiite si hojjone dura jaartiite qabadhu akkasi dawaa nyaachisanii sirriin jirtu taqwaamii hin qabdu okay waan amma jettee ittiin deebitu hatta sitti ilaal نيتي تأتي أنا ما كبر سنين السلام نمني كمبودة نتكاد غاني حتى ما نجد ستيمو من تاب جتيني أكاسين فايتو نما يتقول يا الكيسا تكوفا مجتين أمي فراول مجتين أجت كاسين لالك أوكي جارتي رتي فوتو شريان أرثين أوجمو هي كاني فوتو شريان أرثين أوجمو رقم جنوتي ما كاهي هري يالله المبيات اللي أكو مسني بيا برجع رايتني راهي أنا no يعني أنا شريت تفور جاترة تفورون دوب جنيه أما ما يبيكتا أما أما تيتكون تي أكل ريم سود ولا شو تا حلالا تاتي سلا ولا والكتير سود أبي جنيه أكسيتي كمان نام غافينا بس غاف ديبر جارتي يو سيتا دي جيرا شو نجرو مو رتفور زنجر مو ريدي كوفا فودي هي كمو ما لسير ما ندبي جولن كأنكو وقالا مغوتو إياني جرابر تكو فرتي وان جولن إياني في أكاتا فولا غوراني تتاني في أكاتا فولا بساني تتاني معلوم ما نماني بسابقتا so جولن وان جرجل غوران دبلاتي سورة دي في وطور زانك دي بباساني بوستو غوران كان باركون إما جريني نما أما لا Dogoggorri reediin qabu jira. Dogoggorri siiduudhaan qabdu jira. Kaati firoo qabdu jira. Dhugaan reediin qabu jira. Dhugaan siiduudhaan qabdu jiraachuu mala. Ka'umu firoon qabdu jiraachuu mala. Sigalee. Garuu rakkoo reedii mee reediin irra hedduu miidiyaa kanarraa ka'iyyaa jiru har'a nasraan dabalamtu malee waggaa lama ijoollee arsiiti. Akka ilma keessan ka arsii tokkotti reediin akka dhalataa arsii tokkotti akkasii koomin mandootti maal isin miidhe amma dura ilma arsii kamtu jaartii taana reeta biraa fuudhee miidiyaa irratti itti duultanii itti deebiftan gaafii gabaabaa deebisi. Okay. Amma itti cabsaa sammallee taane okay galatoomi. Cabsaa miti gaafii sirnaa deebisi cabsaa yoo taate namni cabsaa isin barsiise nuyi akkama dhugaati amma dogoggorri reedii jiraachuu mala. Garuu akkaataa isin godhatan kuni haarawaa natti ta'eef si gaafadheera. Firasli arrabaa miti ila dhugama rabbii ositti ijoollee arsii waan akkana isaan mammaraachise isaan gubu tokko farratti yoo dubbanne mucayyoon siiduunaa jedhamtu sun reeditu jaalatee isaa taatee fuudhe malee akkuma inni naataatti jedhamte ijoollee arsiiti hin taane fi hin madaaltu akkuma inni jaalatee naataatti jedhee fuudhe isaan illee nuun taane reedi dubbachuu mirga guutuu qaban kana dubbatanii takka jedhe. Silamu reedi siiduunaan yoo fuudhe dhiira arsii guututu wajjin taaptaap godhu jedhamoo innaante sila sau mist minaa gabbaachu. Ayyee algarraa gadi orofaa eeggatanii algarraa dhabdanii isaa yaandi sau mistinaat. Keetii miti ka ijoollee asirraa afaan banuuti miti jaartiin ta dhuunfati bar biyya walitti qabna malee jaartii walitti qabu namu yaggilli noo mist. Haga darbee wajjin jiraata gaaftaa ofii didde gurra qabee ofirraa gad darba maa dirqama isuma dhugaa dubbanna dhugaa kam dhugaa. Gaafii hawwaasni namni gaafatu hin dubbadhu wayitaan dubbadhu immoo naneeyye rakkoon kiyya kan akkam godhan. Ila doktor gaafii na gaafattee gaafii anamma ina dhageeffadhu ana osoo ati gaafii deebisuu dadhabde an malaa. Amma badii reediin qabu jira matoo jira garuu. Reedin jaalate fuudhee mirga isaati ijoollee walitti machuuf madaaltuu siiduuna niitiisa ta'uu qabduu miti jedhee dubbatanii kun mirga isaaniiti reedillee sila reedin siiduunaa miti harree yoo fuudhe maaltu isin galcheedha bar harree gurraatti yoo fuudhe maal gootan jaalate yoo jaalattaniif jaalachuu yoo dhiibbatan dhiisudha bar kanuma. Isin hin galchine jechuu hin dandeettan nummoo nu galchi jennee mirga guutuu qabna tokko.
Agenda barbaada. Tambe kana mata Kana injir. Aye, amma na dhagaye. Obboleessoo na dhagayeeti. Reedii na dhagaye. Gara laafoollee argite ofirraa qabduuti. Wanni godhu hin jiru. Suura magad deebisanii ol deebisan. Namni 800 as jirtan kana irratti ati xiqqasho gaaruma jaartiin teeta haarawaatu si harkiftellee xiqqasho kuskus jechuu kana saggaaru lash goota. Tinnish wandi wanta shitat akka obbolummaatti ani wandi si gorsu wani naan ta'in. Maal balleessame fakkeenyaaf deenganda. Ina dhaggeeffadha. Anamma sanfaakkisanii miti. Viidiyoo kana dura ciccitee arge anamma siduu dhangizee bakka atillee laayivii miidiyaarran dhuftu viidiyoo maaluma bade jedhee sarchi godhee laalaa oole yoodha. Isa bakka akka ufittummaatti jaartiin namaa tokko miidiyaarra baatee akka tokko hin jira. Viidiyoo an hedduu arge fi ergaanooyu waan akkas akkasiisan haasayaan nama gurguu waan akkas akkasii jaartiin ikaatii akka isin hin goggodhanne dhooke. Kasanirraa hafeen umufiroo waliin taane miti durallee yoo isin ta'in boru ofirraa gad darbe. Abbabechi yoo deemte Ayyalechi dhufa Faaxumaa yoo deemte Khadija dhufa. Girri asirraa dhiise. Andi kan taadraalech alhoolech abbaarra. Sigale wallahi tabarbaadde Riba ofii jammane doodhaani. Tinnaan taane inji. Ati wanni godhuu qabdu akka ilma dhiiraa tokkotti jaartii teeti yaa'u viidiyoo akka argetti haasawun isii torbaan darbe sapiraayizii dura kamuu muraame arge haasaa turte das alaalenyi manee iraasu naan taane gizee irra jirta yoo isiin namni itti wannoo jedhalee jaartii teeti namni biyya ofiitiif jaartii ofiit irratti hin duune dayyuusa jedha hadiisa rabbiitu jedha kana si galee hamtu nama jaartii teeti wannoo jedhu yoo feete ofii deebisiif wanni isiin otoo ati jirtu gad deebituuf hin jiru dhugaan kana ijoolleen keenya immoo ka Arsiis haa ta'u ilmaan Oromoo haati firoo miidhamte yoo jettan waliin taane ibirree diyyuu taane waan isin gargaartan gargaaruu dandeenya. Jaarsaaf jaartiin eega walitti ta'in furmaanni jiru wal hiikudha. Wal gubuu miti. Sansalataan walitti hin hidhamne. Ijoolleen kun akka wal hiikan tanrollee sheekarra isinitti himne walitti deebuun hin ta'u jedhani. Hagasi as wanni haarawaa ta'e anillee hin argine. Yoo dhageettan isin dhageettan hin beeku. Kalaas erga waliin ta'in mucayyoon tun gargaaramuu qabdi. Jaartii nama kennetti yoo jettan homaa rakkoon qabu nama ofii gargaarachuun isin wajjin gargaara. Waan isin gargaartan reedirrallee isinii fuudha. Kasanirra haale suuraa jaartii namaa ol garagalchanii gaggaragalchuun suuraa reedii gagdeebitanii ol deebisuun isin duraan ittiin fuune taanillee isin ittiin fuune abbaanuu ittiin fuune lamaanuu abbaan isa dhalchi Aadam. Aadam ittiin fuune. Majjaanni tole biyya kana majjaana birrii afur ittiin wal fuudha habiibii namni. Sinii galee kana waan ta'eef bultii namaan boxoboxina dhiisaa hin dabbara dhiisaa. Namni fuudhee hin hiikin hin jiru warri isin asirraa beektan kun dhiisa. Isaan haarawaan baane wal fuudhaniitiin wal hiikun jaartiin nama jibbuun jaarsi jaartii jibbuun dhiirsa namarra fidatteetiin qabamuun miseenjara irratti qabamuun waan garagaraa masruufa dadhabanii ofirraa ari'uun duroono waan haadhaaf abbaan keessa wal godhaa turan. Waan isin godhamaa jirtan jaarsa dhiira meeqa isin nyaate dhiira meeqa isin hiike sinii galee viidiyoon kilippiin gosa isinirraa waraabamee bayaan jiru dhugaan jiru kana obboleewwan kiyya jidduu kanatti amma miidhamaan yookiin kun gareen siiduunaa jedha gareen haadha firoo jedha miidhamaan reedidha ana beeka isin hin beektan narra reedii fuula diimataa fi malee baxaam tagojiu namni dhugaa qabu osoo garaa namaa biinxanii dhahanii ijoolleen kun waan dubartii ta'aniif cal'isa malee wallahi billahi rabbii laman taanetti kakadha an akka asliititti osoo mucaa kanaan hiriyyaadha eenyu dhugaa qabda naan jettanii siiduunallee dhugaan qabdu haati firoollee dhugaan qabdu miidhamaa reedidha miskiinni ka waan quban qabnetti gamaa gamana arrafamaa jiru jechuudha attaaqum hin beektan inni illee hin beeku isinii galee kana waan ta'eef isaa miskiinni haa jiraatu bakka eeganaa taati jedhe maftuuno homaa rakkoon qabu haa jiraatu mirga namaa eega dhimmi jaarsaaf jaartii dhimma biyyaati miti Oromoo waan akkatti waa'ee hudduu kanarraa maraattee waa'ee hudduu xiinxaltuuf kana naan galu. Ani bihoon ikkoo
والله أذو أنا تاتي يارتي دي تاتي تنكت إيتني لايبي بني فوق رادر بوان اسم فدان سلالو يجو دورا كنا لما فاتوما أول بعد تشرا قديس منم التامت يجو منم مستنا بيا كانت ورقاني كا اتقابدا غابافته يوتم تيارم دي تندوبتو سلا غورا كبي شر اوفي غرفايت نغرسيس باغوما ربين انا غورين والله كك ايزريتما ورقاكي يا مورما فندي فدي دولا جبا حساب تيمي وري اسرا ميديا رافان بنتن كوتن هر كافور الى هدو كيس ديبا غرفا باغوما ربين انا غورين ديسا مسكين غاندا اجراتو بقى ديسا jireenya namaan diigina isa qofa yumit namuma jireenya ofii jiraataa jiru kan bakka abbaan yoo barbaade oromoo haafuu yoo barbaade amaara haafuu yoo barbaade faranjii haafuu dirqamaa miti bar dirqamaa mi harargee fuudhuun arsii fuudhuun jimma fuudhuun fanta shiroo fudhardi wabata guumin fadlillaahi jedhani bar hadii kitaabarra jira bar kun deemaa tarazzaqa ta'oo bakka isinitti ite bulaan hadiisa rabbiitirra jira ummanni kun qaraatii sammuun qabu دين بيتان ساينسين كران من دينو إنانتي جانتا كيسا تربين جار نور الأيني ترباتا ميميكا نوكوبيس نورا إيرا الدنيا كرارتي من ربي نباليس يو ديم توليسين دبارتي مقالا فوران حديث رجل يو مقالي سين دبارتي قراتي فوران يو قراتي سين دبارتي عدي فوران أفور تنو أيما ممنوتي أفور جالتو يو ديسكورتي يو كمان نو بروبلم إيري غاتي غلامالي فوران غالو Dhalaa yoo taate hin dabbara fuutee diqaalaa namatti hin galti. Diqaalaa namaa guddisuun hin danda'amu. Wanti liinoo fataa bal bakka ka barbaadu tokko hojii jiraata. Kan barbaanne immootu lama hojii jiraata afur hojii jiraata yoo hin barbaanne gurra qabee ofirra gaarii hin qayyaraa jechuudha. Maftuuno amma yoo siiduunaa inni gad darbe isinii miti mubaarak obboleessa homaa gochuu hin danda'u. Mani maa yaamatam. Bakka aan hodhachim naan taane si kuufeera kumataan kuufe si kuufeera tabiraan na barbaachisaa bakka arsis kuufe jimmas kuufe wallaggaan barbaade yoo jedhe maftuuno harargee barbaada yoo jedhe maftuuno maali takkitti marra akka waan mana hidhaa wayii galchitanii taa'i jechaa ooluun kun sirrii miti mucattiin immoo miidhamte yoo jettan gargaaruu dandeetta. Eega isheen walitti deebi'uun hin danda'amu jedhe jaartiin takka yoo xaalaa qabte haga kabiraatitti heerumtee sunii kuttin ta'u eega jedhame mee gara laafu atummaan jaartii ta'e hiite kabiraa taaptaa godhe akkasii deebisuun eeyyamta hin eeyyamtu jechuudha. So dhiisaa mucattiin miidhama qabdu yoo ta'an gargaaru oma rakkoon qabu yoo isin doolaara 100 kafaltan 100 reedi irraa hin fuudhan 50 yoo isin kafaltan 50 wallahi viidiyoo dawwala irraa fuudhee isin garsiisa. Ibi reedii miti jaartii isaa taammaa taratu jechuudha. Kana ka ummata kagara keetii ati mootu xiqqashoo jaartii ta'eetini indamanniyyam goddanyoota keetii haa jiraattu isilleen wanni halkanii guyyaa akka dhalaa muxallaqaa laayii bira teettee dubbiin nama waraantu hin jiru ittiin bilbilaan sitti hima jedhee eega laayii bira tasuma halkan dubbiin nama gurguti dubbiin nama gurguti muyitu warii gara laafo siiduunaan dubbiin nama gurguti ani sarraatanyaa qaba jaarsa akkana jiraachisanii astamiraachawalloo aqqaaxalaachawalloo maan mitti aqqaaxaloo akkuma tuun ari'amte ari'amuu dandeetti waan ta'eef taragaaggayyariin isillee itti oo'aaras ni galee jaartii ta'e arragaaggayi namarraa afaan qabi nama afaan sirraa qabatuu didee mootuu mokketti naqi minim ayaamatuun bultii ta'e si hojjone dura jaartii ta'e qabadhu akka isiin dubbiin nama ilaa siiduunaan qaruu ta'e dhabeeyta eekalee isiin hin jettu dubbiin si gurgiti girrisaan isii dubbii isii jala taa'ee dhufee ajandaa godhata si galee jaartii ta'e luggome. Laayik yoo akka gootu dhabdee akka haadha ibaluutti jiraadhu jedhiin akka jaartii obboleessatti haa jiraattu. Biyaansi jaartii akka soddaatti. Kan mana keessa anatu beeka kan alaan mootu akka ati jette kana gurguu wallaalani beekta. Ani akka raggaxaan jiruun beeka. Barbaade raggaxee maali namni tsabaayii qaba beekta amala qaba ofirraa qabu wallaaleetii miti. Maal godhaa wallaala hojii wallaaladhee xiqqoo yoo baay'atu kana faamsisuuf yaalaa jira. Amma wanni maan akkatti mataarratti na baasee akka argaa jirutti ani callisuufi ani faamsisuuf yaaluu kana beekta. Ani wanni na aarte amma keessatti waan ani seeneef warra silaa waan hunda doobee guddaa godhuuf akkuma gara laafoo namichi nasraa jedhansanii dubbii kana waan hundaan beekanii maa dabsuuf barbaachise maa maqaa hin taane olii kennuun barbaachiseef seene malee ani ibsaa kennuuf hin seenne baay'ise maaliif jenna
argaa ture guyyaa lama moo sadiin kan argeera irraan kaannen saanii dhiise ijoolleen ajandaan qabbanaa era mooqqi balubbat jedheetuma ragaa godhee dhiise malee akka atamma jettu kana gochuu wallaallee galee so yoo dandeessan dhugaa baruuf deema yoo dhugaa baruu hin barbaanne akkasni isiniin jedhe laash jedha jireenya keessa jiraadha namni tokko jireenya ofii jiraata jireenya nama biraa keessa galtanii alaas fallaagina na fakkaate illee amma xumuradheera amma jaalli sadaffa yoo dabalata silata akka lubbuu kutate itti sadaffa maal dabalata lammaffaa qabu wajjin jiraachuu fi kokkeeru qabani wajjin kabachiisuu jaaladhaanillee mana namaa wanni seenu diduu fi yeroo baay'ee namni beektaa sarara namaa kennu kana Jarrazi kene asliin gaafii si gaafate gaafii san deebistee fi achirraa yaada ofii kennate atillee yaada kennataa situ dura as ture bar nam fitachiifne mikanaatum namni akkuma ebalu jira daqiiqallee yeroo hin qabnu ijoollee wayitu tapha qabanaa jedhani nama gadhiisa fi akkuma amma dubbattanitti atis tafeete fuutee jiraachuu mirga guutuu qabda namni immoo abbaan barbaade namarraa goraa kaqee qullee nama qeequu mirga guutuu qaba akka amma deebistanitti garuu waan tokko beekamu firaa'ul waan ugooti reedii waan ugooti kaasee waan ugora osoo hin taane namni hanguma tokkoon jiraa miti uma baratame uma miidiyaa kana ta'eef malee gara birootiin waan amma reef doktor Asliin jedhu kana ana kan gochuu wallaale dhuguma jettee lakki kana waliin sobnu Oromoo jaartii teetimi ilma keetimi abbaa fedhee taananiin waraqaani kaayatii miti suuraan kee fuularratti dalagamnaan biyya arabaatitti dubartii takkarratti irra gaxoo jettan yeroof dhiittee lafan buuftaa garuu seerri isin hin dhiisu waan akkanarraa of eegaa kuni xiqqishuu si haadha waan kaayiroo jedhee horiin biyya arabaa hin jenne maal kaayiroon biyya arabaa inshallah Afrikaa taate fi booda si kaayiroon Afrikaa Ameerikaa gara laafoo asitti jaartii kee gurra garuu nikaa irraa qabaanne tuquu hin dandeettu si tuquu hin dandeettu wal tuqu ta'uun hin danda'ama akka fedhetti ragatuun ija keessa dhibba garanta lafarra harkiftee akka harree fi ajallibteetitti lafarra harkiftee lafarra daaraa